Channel YouTube banuuni ulfaataa miti garuu yoo tarkaanfii tokko qofa irra darbite viidiyoon kee hundi badaa deema. Viidiyoo irra keessatti akkamittiin akka YouTube mata keenya bara 2026 keessa akkaataa itti banani isin agarsiisa. Kanneen haaraa taatan subscribe gochaa maatiiwwan chaanichaa amma akkuma duraatiin like fi share gochuu hin dagatina. Gara viidiyoo jalqaba application YouTube ka silkii keessatti jiru ka isaanin irra sararkan doftanii irraanii bakka profile yala kana taananii gubba sana agarsiisan irratti tuftanii irraanii akkuma sanas gaduftanii arma sana gaddaasa am bakkum jaanan irra sararee create a channel jettana irratti tuftanii erga sarara tuftanii channel keessan kana create gootanii as sanatti maka channel keessan portanii maka duraanii sanii hore maka emailiti irra jettanii maka feetan qorachuu indeessanii irraanii save gootanii ka gubbaa save gootanii asitti am ergeessin achisan gabbaas kan asitti profile bakkam gubbatan irra gootanii picture channel keessanii suura gubbaa keewwatanii logo keessanii sirreeffatanii logo gubbaa keewwatanii logo gallery keessan keessa yookiin garbibii gaffatanii kaduraanii midhaaffatanii kaduraanii sirreeffatanii gubbaa keewwatanii fakkeenyaaf amma ani kan gubbaa kaa'ee sana agarsiisuufi kan gubbaa kaa'ee save as a profile picture kaa'ee kan hojjan irra ta'e akkan profile keenya gubbaa taa'uu jira ergamni gubbaa ta'e irra ba'e create channel tajee kana tajara kan kaana gubbaa saree sana agarsiisu kana irratti tuqxanii kanatti amma akkuma sana agartanii channelin keessanii create jira kunam channel da channel YouTube kana video taantu keessatti akkamiin akka video postanii isin agarsiisa. Kanneen haaraa ta'an subscribe gochaa maatiiwwan chaanichaa amma akkuma duraatiin like share gochuun dagatina.